كفوني أشما أكم جرت كبجم توتا في الدعوة تماتي أم باميديا بقى أيانا كلنا نجاف فيات إنجسان سنين دتان نموت توكو غافي غافة تنتران وجنين تران رابرتان وجن بوهارا سنين جنا أيانا يانا غاري سنين فاتو يروغاري تولي هي ماما توكي بودا غلطومي بقى أيانا كلنا غانجس أيه أتسلى بقى يتنسجى بقى ولمان أيانا كانت تنوي Maqaan kiyyaa Asmamaa Dibreedha. Ammoo Oromummaan jedhama. Maqaan keenya warra kaftamu innaa. Tole gaaffii si gaafannaa gaaffii keenya kana deebisuuf eeyyamaa ta'u keeffamas galatoomiin siin jedha. Mee gaaffiin keenya inni jalqabaa akkas jedha. Suuraan Moonaaliizaa eenyutu kaase? Suuraan Moonaaliizaa hin beekne. Yaali kaa. Suuraan gaaffii biraa na jijjiira. Suuraa Moonaaliizaa isa hin barre jedheen ture. Kanaafuu waan hin beekneef nama dhiba. Moonaaliizaa. Isa immoo hin beekne. Yaali kaa. Hin beekne akka. Suuraa Moonaaliizaa. Beekuu garuu Beektu? Moonaaliizaa. Sirba Alii Birraa dhaggeeffattee beektaa garuu? Sirba Alii Birraa nan dhaggeeffadhe. Kan kana ibsu jira. Yeroo mara garuu dhaggeeffadhee sin beeku yeroo manattis yeroo man tokko tokko nan dhaggeeffadha. Wanti kan keessan ta'e namni itti fayyadamu maali? Wanti kan kiyya ta'e ormi itti fayyadamu jechuudha. Wanti kan kiyya ta'e kan fayyadamu. Maal jennaa? Darbinu? Ishee. Wanta kan koo ta'e itti fayyadamuu danda'u. Wanta baay'ee fakkeenyaaf haala waa tokko wanta dandeettii waa tokkoonis wanta hubannaa wanta tokko qabdu nama sanaaf baastee hubannaa kee yoo ibsitee fi namni sun itti fayyadamuu danda'a. Dandeettii keetti fayyadameedha. Dandeettii keetti fayyadamuu danda'a. Wanta kana yeroo hundumaadha namni kan itti fayyadamu garuu qabeenyummaan isaa kan ka'e guutummaa guutuutti. Akkasumatti fakkaatan. Kootee namni biraa itti fayyadamu. Eeyyee. Maqaadha. Yes! Maqaa. Finfinneen karra meeqa qabdi? Finfinneen karra baay'ee qabdi gaa isheen lakkaa'amee nu Baay'eedha. Mee lakkaa'ame. garuu akka laallutti karraa afur natti fakkaata. Karraafu. Karraa shan. Mee manni nabsaa tokko karraa qoree. Karraa qoree. Pasti na yaadadha. Na yaadadha pasti. Karra qoree karra qaalitti. Yaadachuun dandeenya. Finfinneen karra shan qabdi. Okay. Tokkoffaa. Tokkoffaan Sululta, Sululta. Buraayyuu, Buraayyuu. Xaafoo, Xaafoo. Adaamaa. Adaamaa. Karaa inni shanaffaan gara sabbata Jimmaa gara Jimmaa geessu jechuudha. Shan qabdi. Inni jalqabaa. Inni jalqabaa karaa lixaan karaa Jimmaa.
Eeshi. Eeshi. Walisoo keenya karaa Jimmaa jechuudha. Tol. Inni lammaffaan kallattii bahan immoo gara Adaamaa. Inni sadaffaan kallattii Shawaa Kaabaa Salaalee. Inni afuraffaan immoo Amboo. Shanaffaa eessaa fuuna deemu. Barbaadi nama biratti. Barbaadi. Shanaffaa karaa Walloo jedhu. Sarariitiin miila meeqa qabdi? Sarariitiin miila 6. Hin arganne. 6 kan 5 kan maqaa. Kana waliin jaa? Carraa tokko si kennaa yaali. 5. Hin arganne. Miila 4. Lakkoofsitta garuu. Sarariitiin miila 4 qaba. Miila 4. Walaallammii taa'aa ta'e murteessi. Walaallammii taa'aa. Ara walaallammii otoo hin ta'in sarariitiin miila 4 qaba. 4 qabdi? Fuuldura 2, duuba 2. Sarariitiin Miila meeqa qabdi? sarariitiin miila 4 qabdi. Miila 4 qabdi. Lakkoofsanitti garuu. Lakkoofni garuu yaadatu malee. Yaadumaan 4 qabdi? Yaadumaan malee lakkoofni. Hin lakkoofne garuu yoo tilmaama sitti himu tilmaaman miila 8 jira. Tilmaamni kee tokkoffaadha. Bishaan of keessatti qabata. Uraadha immoo. Bishaan of keessatti qabata uraadha. Asi jarkaanidha. Hin arganne yaali. Beekuu hin dandeenye dhiifa. Buraa qaba. Bishaan immoo baata. Dhangala'aa of keessatti qabata jechuudha. Buraa qaba. Dhangala'aa of keessatti qabata. Bishaan baata. Buraa qaba bishaan baata. Yaadigaan dha'oo. Buraa qaba. Jalaa gubbalee qabu moo? Buraa qaba bishaan baata. Buraa qaba Buraa qaba bishaan baata maalidha jechuudha. Nama? Buraa qaba. Dhangala'aa garuu of keessatti qabachuu danda'a. Buraa qaba. Dhangala'aa of keessatti qabachuu danda'a jedhetta. Yala. Moqorqoraadha. Buraa qaba garuu. Buraa qaba dhangala'aa kan of keessatti qabatu. Buraa qaba kan dhangala'aa of keessatti qabatu. Wantoota akka callee kana. Callee dhangala'aa of keessatti qabata jettee yaadda? Calleen hin qabata. Maybe hundatoo hin ta'in hin jira kan buraa qabaatee akka dhangala'aa waan akkasii. Pirezidaantii Keeniyaatiin Jomo Keeniyaataa yoo jenne pirezidaantii Oromiyaatiin immoo eenyu jenna? Pirezidaantii Keeniyaatiin Jomo Keeniyaataa. Jomo Keeniyaataa yoo jenne kan Itoophiyaatiin kan barumsa barbaachisaa jechuudha. Barumsaan malee hin ta'u. Nama barateetu beeka malee yeroo hunda isaan qoranne. Pirezidaantii Keeniyaa tokkoon Jomo Keeniyaataa yoo jenne pirezidaantii Oromiyaatiin maal jenna? Narra darbame kun yaadu. Si madarbu lakkii yaali. Pirezidaantii Keeniyaatiin? Jomo Keeniyaataa. Jomo Keeniyaataa. Pirezidaantii Oromoota jennaan. Yookiin pirezidaantii Oromiyaa jennaan. Pirezidaantii Oromiyaa jennaan. Pirezidaantii Keeniyaadhaan Jomo Keeniyaataa yoo jenne pirezidaantii Oromiyaadhaan immoo maal jenna?
Pirezidaantii Oromiyaatiin Shimallis Abdiisaa. Egaan daawwattoota keenya turtii tureetti akkasiin bohaartanitti bashannantan abdii guddaan qaba. Callisnis tureera. Callisa sanatti illee akkasiin bohaaraa turtan shakkii hin qabu. So amma immoo gaaffii keenyaaf deebiin isinitti himaa. Gaaffiiwwan turaniif deebiin isinitti himaa waan ta'eef na waliin turan isiniin jedha. Egaa gaaffiin inni jalqabaa suuraa Moonaaliizaa eenyu kaasisa jedhuu fi Roonaaldoo Daavinjiidha. Akkasumallee Dooktar kabajaa Aartist Alii Birraa sirba isaanii keessatti illee waa'ee kanaa kaasanii turan isaaniin jedha. Lubbuun isaanii haa jannatu. Finfinneen karra meeqa qabdi isa jedhuuf immoo Finfinneen karra 5 qabdi. 5 keessaa inni jalqabaa karra Gafarsaa yookiin immoo karra Wallaggaatti geessudha. Inni lammataa immoo karra Qoree karra Jimmaatti geessu sanadha. Inni sadaffaa karra Qirxii karra Sulultaarra baasudha. Afuraffaa immoo karra Aloo karra Walloorra baasudha. Inni shanaffaan immoo karra Qaaluu karra Bishooftuu karra Adaamaarra baasudha. Sarariitii miila meeqa qabdi kan jedhuuf immoo miila 8 qabdi. Uraa qabaa dhangala'aa of keessatti qabachuu danda'a kan jedhuuf immoo ispoonjiidha. Wanti kan kee ta'ee namni biraan itti fayyadamu isa jedhuuf immoo yeroo hundumaa keenya ta'ee kan namni hundumtu itti fayyadamu maqaa keenyadha. Pirezidaantii Keeniyaatiin Jomoo Keeniyaataa yoo jennee fi pirezidaantii Oromiyaatiin immoo maal jenna isa jedhuuf Shimallis Abdiisaati. Turtii qabaannetti baay'ee gammadeera, baay'ee natti toleera. Isinis akkatti gammadan, akkatti bohaartan abdii guddaan qaba. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u, yeroo gaariin isiniif hawwa. Akkasuma immoo yuutuubii keenya Ambaa Miidiyaa like, subscribe, share gochuun dagatinaa isin jedha. Guddaa isin jaallanna, guddaa isin kabajna. Nagaatti.